Yaa Rabbi baruma maal keessa jirra? Dhaloonni dhaabbatatti maraate dhaabbatatti du'e waan jedhamus waan jennus namni maannanaaf kun ilaa namni kanarra teessula ilaa kan haadha keessanii namma bara dhaltuun maraattee akka dhiiratitti asuuftu irraan waa baraaru. Baali guddaa bushaa maali guddaa bushaa of keessatti albayee gudi baali surree keessatti albayee iyyuu natti fakkaate guddaa bushaa waa'ee namatti fidin kan ወደ ትክክለኛው ገጻችን እንኳን ደህና መጡ። ኢትዮ ኢሉሚናንት መዝገቢያ ማዕከል አባል በመሆን ብቻ 500 ሺህ ብር በአካውንት እያስገባን ነው። እርስዎም ተቀላቅለው 500 ሺህ ብር ያግኙ። ይደውሉ፣ ይመዝገቡ፣ ህይወትዎን ይቀይሩ። ለኪ ረከቲኒ ኑቲ ዮም ረከነ ሲንጀን ህይወቲን ከኛ ዮም ቀየረሙ ዲደ ሲንጀን ጉያት ኩማ ዲበሸን አርገኔ ማሊንጎነ ብሪ ከነውንድ እንደ ማሊንጎነ ባላ አፍኔረ ረፍና ሴቴሞ አቱምት ትንቀየራን አቱምቲ ሰይጣን ከወጅን ትንቀየራን ማለት ኑቲን ባርባን እኛን ፈልግም በቃ በግድ ነው እንደ ኩማ ዲበሸን ጉያት ኤቻፉተስኒ ካን ኩማ ዲበሸን ጉያት ነማከኒታኒ ሲኑ ኤቻፉተን ኤቻ ሃርተን ዋቃ ገስኒ ሮቤ ሙላፋ ኦርስኒ ሮቤ Ashamaar kafunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawwataa ta'an sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Akkuma viidiyoo isiniif ibsuu yaaletti jechuudha. Namoonni viidiyoo kan irraa jechuudha. Yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf namni osoo jiru du'e jechuudha. Osoo jiru uffata keessatti du'e. Afuura keessa jiraan alatti malee du'aa qofaatu lafa kanarra deemaa jira. Jalqaba irratti shamarran haadholii keenya yeroo fudhanne haadholiin keenya duri ol jedhanii nama laalanii sagalee ol kaasanii naasa'anii haasoftii dubartii sagalee ol kaastee hin haasoftu jedhu. Dhugaan siniin jira shamara jechuun keessattuu shamarri hin heerufne shamarri lafaa dhufti safuu guddaadha jechuudha. Kan ammaa kuni garuu waan ta'u wallaalee uffata keessatti maraatee gaangee jetti tuuwwan illee karree ol guddachaa jirtu. Haadhumaaf abbaa qabuuyii namumarraa dhalatanii zaruma qabuuyii wanta ijoolleen tun hojjechaa jirtu sirriitti deemee ilaalee ture garuu nama fokkisiisa jechuudha. Zarii qabu. Asirra taa'ii maaliyyoo kuni shamarran irraan eegamu jechuudha. Shamarran safuu qabdi, safuu beekti, mataa gadi qabatti. Na argaan jettu haala kanaan miti jechuudha. Kanaafuu wanti isaan warroota akkanaa kanatu akkana ta'ee booda kara hin taanitti kara daabiloositti kan makamu warroota akkana ta'u kanaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo namichi immoo maalii jarana guddaanis guddina dhabee akka daa'imaa ta'a amma ganni ga'u garuu guddaadha maqaatti guddaadha yoo xiqqaate umurii 60 hin fakkaata jechuudha. Bifa isaatiitti nama waggaa 60 akkasiidha. Haala kanaan miidiyaa irratti alba'uu maalii barbaachise sanuu luka ol qabatee miidiyaa irratti faranjiin illee hin dhuufte yoo dhuufte luka ol qabattee jedhu malee miidiyaa irratti faranjii dhuuftu arginee hin beeknu gaa abashaa irra jammara ariyaa ijoolle. Inna kuni dhuufuyyuu miti albaatiidha malee hin alba'aa jira natti fakkaate maaltu barbaachise. Gisee amma bara kana guddaan guddinaan qabu xiqqaan xiqqeenyaan qabu maal akka ta'ee fi bara maalii keessa akka jiru waan kunaa beeku bara dhumaa keessa dhuguma bara dhumaa gahee jira jechuudha. Waaqayyoon keenya nu haa eegu malee dhugumatti barri dhumaa gahee jira natti fakkaata. Mallattoolee bara dhumaa sirriitti argaa jirra. Isa keessaa immoo waaqayyoon nu haa filatu. Jaroota kana keessaa immoo waaqayyoon akka diqaalaa baaqilaatitti keechaa nu haa filatu. Adaraa isaanitti nu makiin dhugaa rabbii isiniin jedha baay'ee nama fokkisiisa. Waan fokkataa gaafa keessattuu guguddaa irraa argan xixiqqishuu lafaa dhultu shamarran irraa yeroo argani dhugaa baay'ee ulfaata. Faranjoonni illee wantoota garaagaraa yeroo hojjetutti bar akka keenya kuni muudii mallee hin beekan keenya kun muudu mallee akkaataa ittiin hojjetan muudu mallee hin beekan jaanjoowwan jechuudha. Inni biraa immoo guyyaatti birrii 500 argattu jireenyi keenya ni jijjiirama
jettee lakkoofsa bilbila wajjin maxxansiteerti. Namoonni tokko tokko kan qalbii hin qabne nan jijjiirama jedhee achi kan dhaquu yaaduu jira jechuudha. Kana jechuun hojii daabiloos hojii seexanaa hafuura 66dha jechuudha. Isiniif galee hafuura 666 wanta kan akkanaarra sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Adaraa keessa wanta akkanaa kana aadii isaaniitu fooloo isaaniitu gochuun qabdan irraa kaafachuu qabdu jechuudha. Akka viidiyoon akkana sinirra hin dhufneef. Ani viidiyoo kanneen wanni walitti guuree siniif fideef erga siniif dabarsa jedhee tananii jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun jireenyi ilma namaa addunyaa namoonni tokko tokko addunyaa kana gubbaatti duroomuu, makiinaa bitachuu, mana bareedaa bitachuu akkasumas immoo yeroo hundumaa uffata bareedaa guyyaa guyyaan jijjiirratee jiraachuu kana bullee jiraachuu danda'a. Jireenyi gubbaa kana homaa namaaf hin godhu. Foon dadhabaadha. Fooni miidhamuu wayya. Foon dadhabuu wayya. Boru lubbuu ofii ibidda bara baraa titti galchuu irra har'a foon keenya dadhabsiifnee dalagannee humna keenyaan waa waaqayyo nu kenne waa waaqayyo godhaa nuun jedhan akka amantaa keenyatti waaqa keenya kadhachaa du'aa'ii akka amantaatitti jechuudha. Kan hunda uume waaqa midire isuma kadhachaa yoo waan arganne isa biddeen takkitti nama 5 yoo nyaanne isatu irra filatamaadha malee har'a 500 guyyaatti arganne yaa jennu. Har'a gammanne yaa jennu. Boru jireenya si'oolii ibidda keechaayyuu ibidda laboobaa keessa gadi seenuun nama eeggata jechuudha. Qabeenyi har'as taanaan kan waaqayyoon eeggachaa isaaf sagadaa waaqa ofiitti jilbiiffachaa rabbii ofiitti jilbiiffachaa waan inni namaa kenne galateeffachaa yoo jiraatanii ni argama jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun wantoonni nama gowwoomsanii jireenya ofii nama balleechanii boruu ofii immoo kan nama gaabbisiisu waan ta'eef kanaafuu obboloota koo adaraa keessan keessattuu shamarran biyya arabaa gola madaamii keessatti baay'eedhaan dhiphannee jirra. Hojiidhaan dhiphannee jirra. Kan immoo hojjennee maallaqa dhabnee duwwatti hafnee baay'ee jira. Kanaafuu ijoolleen akkasii waan akkanaa kana yoo argan dhugaadhaa laata jireenyi koonaa jijjiiramuu danda'a laata jettanii itti baduu dandeessu jechuudha. Duwwaa keechan kanas ni wayya jechuudha. Homaa dhabdanii kan jirtan kanas ni wayya jechuudha. Duwwaa keechanii lubbuu keechaniif jecha jiraachuu ni wayya malee foonii hojjenne gola madaamii keechattis carraa keenya ta'ee dhabnee jirra. Amma immoo waaqayyo waan nama qopheessuun beekan. Waaqayyo bar sababa malee addunyaa kanarratti nama fidu. Gizee gubbaa kana dhufnu waaqayyoon waa wayii gahee keenya waan nu barbaachisu nu godha jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii wantoota dogongora boruu keessa siin balleechuu, boruu keessa waan hin taane irraa siin oofuu, kan boru siin gaabbisiisuu danda'u hin hojjetinaa jechuudha. Kuni jireenya ofii har'aaf jedhanii boruu ofii balleechuu. Namni tokkichillee gubbaa kanarratti kanaaf hin jiru. Dabareedhaan guyyaan ofii gaafa ga'e hundumtuu ni sokka jechuudha addunyaa kanarra. Qabeenyas, makiinas, gamoo bareedas, uffata bareedas namni fudhatee addunyaa kanarraa deemu tokkollee hin jiru jechuudha. Kan uffata bushaa uffates, hiyyeessis, kan gamoo bareedaa keessa jiraates, kan mana sanuu hin qabne ciraaroo walitti guuree kumtaala shaffanatee jiraates, kan caammaa bareedaa kaawwates, kan caammaa malee lukaan deemes, kan uffata bareedaa uffates, kan uffata malee bututtuu walitti sarsaroo walitti guuree hodhatee uffates hundi isaatu gaafa asirraa deeme ija tokkoon ilaalama jechuudha. Ati lafarratti qabeenya guddaa godhattee kanaafuu ammas kootu iddoo bareedaa kana taa'e jechu jedhuun jiru gaafa asirraa deeman. Indoom warroota asitti rakkatanii iyyoomanii daaranii beela'asantu gaafa asirraa deeman iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf durummaan biyya lafaa qilee haaseenu homaa takka namaan guru jechuudha. Waa waaqayyo eebbisee namaa kenne qofatu nama barbaachisa malee wanti waaqayyo namaan eebbisne kan kara daabiloosiin namatti seene qilee haaseenu jechuudha. Haa dhabamu. Namoonni tokko tokko iyyummaa sodaachuu danda'u. An akka mataa kootti iyyummaadhaan nan boonaa nan koora jechuudha. Waaqayyoon na uume, waaqayyoon naa kenne, waaqayyoon immoo narraa fudhata waan ta'eef rakkoon qabu. Kan daabiloos namaa fide garuu ibidda bara baraan namaaf kenna jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaa irraa of eeggannoo cimsaati irraa of eeggadhaa. Siniin jechuun affeerraa kootidha obboloota kooyi. Maaliif miidiyaa kanarra deemaa jira? Miidiyaarra oofu waan ta'eef tasa nama dogongorsiisuu danda'a. Wanti kun immoo dogongoratti nama galcha bara. Dhugaa namatti fakkeecha gizeetti deemanii
booda waan hin taane keessa nama seenu gaafa achi keechaa seenan immoo keechaa ba'uun baay'ee rakkisaadha siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaadhaaf fide asumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u. Mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jechuu jaalanna. Baay baay.